Sa'idoodhaan fincaan ishii o'a sanuu qabbanaa miti. Du sammuun kee kana yaadu ati jibbi akka feetetti jibbi garummoo ijoollee keef yaadi. Ijoolleen kee maal Ijoollee shimaa wanti jetteetti himtuu abbaan keechanii anaa isin anarratti isin gatee dubartii biraa barbaachaa deeme. Ani garuu isin wajjin kufee isin wajjin cabee waan isin feetan hundumaa isinii godheen isin guddisee jettee itti himti malee nan tumsiisee hin jettuuni. Sababbiin isaa situu Sa'idoo irraa fudhate malee Sa'idoo ishiin Sumayyaan Sa'idoo sirraa hin fudhanne aayyuu wanni beekuu qabdu jechuudha. Ammallee Sa'idoon jaalala Sumayyaa waan qabuuf malee daa'ima qofaafi miti jechuudha. Biyyaa biyyarra kan deemu jaalaluma ishii waan qabuufi jechuudha. Aratai aayyuu balaan buute Sa'idoon maakatti waddadee hinnaante akka malee waddadee bara. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa aayyuuni Sumayyaanii duraan sheexanaa ishiin jinniidhaan jedhee amma lakkii Sa'idoo fincaan oshii obaaste fincaan sanuu fincaan oo'aa eefan qoyi ani reefu waan addisii dhaga'inaan ta'e. Yaani Maammadoo yoo fincaan ofii obaasan yoo fincaan oo'aa obaasan Maammadoon nama sana akka malee jaalata jechuudha. Nama bakka namni sun jiru barbaacha deema jechuudha. Kun immoo faaxee hundaaf barumsa ta'uu qaba faaxooche. Maammadoon kecha yoo singatee gara biraa deeme yoo singatee dubartii biraa fuudhe adaraa isinis fincaan keessan obaasaa jechuudha. Isin malee nama biraa hin barbaadu jechuudha. Yaa Rabbi ayyuuti yaa maal taate Sa'idoon Sumayyaan sirriidha fincaan ishee obaaste. Fincaan ishee obaaste jechuun dhugee osoo hin taane ilmoon ishiin baattee olii gadi zoortu sun ilmoon ishii bira jiru suni akka fincaan Sa'idoo ta'e hin dagatiin jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo keessan nan ilaala garuu isin irratti hojjedheen beeku amma anillee qaabsoo isin wajjin eegalee jira jechuudha. Innaa miliyoona kudhanii Sumayyaan shiftaatti bittee Sa'idoo gaafatte jettee osoo amma wanti birriidha jettanii wanta yuutuub irraa argattanii jettanii akkana jettu wanti kun odoo dhugaa ta'e hoo maal goota? Akkuma afaan keetii kan odoo ta'e maal goota? Irraa kaffaltee baasuu dandeechaa? Hin dandeechu jechuudha. Innoo Sumayyaan immoo Sa'idoo akka barbaadde yoo goote mirga irraa qabdi jechuudha. Sababbiin isaa haadha manaasaa jalqabaati. Jalqaba kan beeku Sumayyaadha. Sumayyaa immoo seeraan fuudhee seeraan maaragaan ishiin barbaadde osoo hin taane inni ishii barbaadeetti jechuudha kan ishii fuudhee haadha manaa ishii godhate. Garuu haa ta'u ati immoo ofii keetii piraankiidhaan eegalame piraankiidhaan deebitee kiyya sitti heerumuun barbaada duraas hin jaaladha jetteeni piraankiidhaan eegalame booda kan dhuunfaa keetii godhachuuf yaalaa jirta jechuudha. Kan ta'e san ta'e Sa'idoon Sumayyaa biraa ilmaan nan qaba. Wanti keessattuu dinqisiifadhu beektanii Sumayyaa odoo dubartii takka ta'e daa'ima namatti qacartee nama bira gooteet ofii isheetii qofa bashannanti jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo ishii yoo nan hubadhu takka tasaasoftee daa'ima ishii gatteen bashannantu jechuudha. Dhugaa Rabbii isin jedha shamarri sanuu agana maallaqa qabaatte agana ogummaa qabaatte agana akkana jettee of jajaafuu daa'ima ofii baatanii deeman jechuudha. Daa'ima namatti qacaranii achi lafa godhu jechuudha. Garuu Sumayyaa daa'ima ishii harkatti baattee dhugaa Rabbii isin jedha. Bakka deemtu hundatti daa'ima ishee of harkaa gadi hin buustu jechuudha. Nam bashannanan jettu ilmaannan ishii san bashannansiiste. Inni Sa'idoon garuu dubartii biraa bashannansiisa. Dubartii biraa iddoo nama Sumayyaan ofii ishiitii mataa ishiitiin deemte kaleessa aayyuutu itti bashannanaa ture jechuudha. Haa ta'u ishiin immoo ilmaannan ishii guurrattee bakka inni dubartii biraa ilmaannan isaa malee bashannanisan haati immoo geechitee bashannansiifte jechuudha. Dubartii ogeettii jechuun akkan ofitti amantee ofitti amantummaadhaan kan deemtudha jechuudha. Yeroo baay'een nanu keessattuu viidiyoo kalecha Harar keessa fa'aa deemtee deebitee Bahar deemtee akkasitti Bahar irratti iddoo kaleessa aayyuun Sa'idoo fa'aa wajjin bashannanti san gaafa ilmoo ishee wajjin bashannantu mee laala bakka aga fedhes yoo ta'e anuu nan godha bakka deemi kanuma aayyuu ta'e jennaan
inni immoo jaalalli ishee isa keessaan dhumanne jaalala ishiidhaa qaba waan ta'eef ilmoo isaa qofa barbaacha osoo hin taane ishiillee barbaacha jechuudha. Kan Gondor kana keessa kutee deeme jechuudha. Dhugaan isinitti himaa jechuudha. Badee jaalala tana. Ayyuudha jaalala hin qabummaa. An qabu Sumayyaadhaaf jechuudha. Ani jarri lachuu naa qixxeedha. Miidiyaa irratti han baradhee isaan hundumaa qaama waan beeku hin qabu. Garuu haa ta'uti immoo ani Sumayyaan ogeetti jagna shamarri kamiyyuu barumsa irraa fudhadhaa jechuudha. Waa hunda keessaa ilmoo keenya bashannansiisa haala kanaan. Harkatti baattee deemti lafa hin goone bakka deemtu hunda mee harkuu na dhukkuban jenna odoo takka takkaati maallaqaan nama wayii biratti qaxartee daa'ima kanatti kenniti malee ofii isheetii baattee hin deemtu jechuudha. Ishiin jaalala ilmoo isheetii qabdu. Iddoo ilmoo isheetii qabdu. Gammachuu ofii isheetii irra immoo daa'ima isheetiif yaaddu irra guddaadha jechuudha. Namoota tokko ta'e ofii isaatii bashannanudha. Ofii isaatii iddoo akkana deemudha malee ilmoo ofii akkanatti baatee namni deemu. Namoota hedduun daawwadha. Fiimisoota hedduu baay'ee laalee jira jechuudha. Namni akkanatti ilmoo ofii baatee deemee harkatti qabatee magaalaa keessa deeme ani Sumayyaa qofaan arge. Jagnaadha ba'uunatti dubartii ogeettiidha. Ani bakka isheen dasna jette bakka ilmoo ishee akkasitti iddoo kennitee fi baattee deemte sanii jechuudha. Innaa isheen duubas yoo deeme jaalatee juntan abbaa manaa isheeti. Abbaa manaa ishee isa abbaa ijoollee isheeti. Kanuma barbaadus qaba. Kanuma duuba deemus qaba. Deebi'ee immoo sirriidha. Dhiirumatti dubartii barbaada malee dubartiin dhiira hin barbaaddu jechuudha. Bakka kanatti wanni beekuu qabdu hayyuu koo inni barbaadee argatu qaba jechuudha. Miliyoona 10 illee yoo gaafatte kanuma gaafatte sababiin isaa dhala isaa kan inni fuudhee deemeen bashannansiifne ishiin garuu fuutee deemte dhala isaa harkatti baattee haga harki dhukkubutti baattee bashannansiisaa jirti iddoo kenniteefi odoota akka takka ta'e abbaan keetu abbaa akkanaati jettee gattee akka barbaaddetti ofisheeti qofa bashannante. Ayyoo doosi ta'e amma kana hin goota ilmoo akkanatti haala kanaan harkatti baattee haala kanaan jechuudha. Dadhabdee dafqitee osuma dadhabdee osuma dafqitu haala kanaan baattee daa'ima sanii hin bashannansiista jedhee yaadu. Ofii keetii irra bakka kennita. Ofii keetii gammaduuf ofii keetii bashannanuuf irra filatta jedhee kanan yaadu jechuudha. Akkasii hundaafuu Sa'idoo kiyya jechuu baay'ate keenya jedhi kaasilaa goote kasuma yaallee sumatu jidduu seenii irraa fudhate waan ta'eef Sa'idoo keenya haala kanaan malee jettee ishee arrabsu osoo hin taane jidduu ishee isaanii seenteerta waan ta'eef kiyyaan suni xiqqoon ulfaatti dhuunfaa keedoon hin taane Sa'idoon hamma sa'aatii kanatti kan keetii fi kan Sumayyaati jechuudha. Haa ta'uti jidduu keechanitti immoo inni rakkates jaanjayeesi jechuudha. Waaqayyoon obsa isaaf haa kennu. Waynee innaante akkamitti akkanatti mi'aa'ee qo'aa Sa'idoon bakka hundumaan adda godhanii siriin itti qaala'uu qaba ture bara kiyya akka barbaadetti akkasiyyoodha. Yaa Rabbi yaa bara kana jedhe innaa akkasanii haala kana faaxooche isinillee sirriitti maammadoo keechan jabeessaa qabadha yookaan immoo isinirraa fudhatu. Gaafa isinirraa fudhatan deeffachuun rakkisaadha. Kinoo amma Sumayyaayyuu tasuma Itoophiyaa galee jalqabatti firaankii jalqabe maammadoo keechan nama biraa wajjin firaankii akka hin goone maaliif jennaan booda isinirraa laaxxu godhu waan ta'eef eeggadhaa jabeessati jechuudha. Animmaa kiyya gara numan baasu bakka yoon kana laalu bar akkana hin baasu jechaan jira bar waan nama ajaa'ibu bar kana fakkaatas hin jedha hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyyaa ammaasumarraa nan goolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna hanga viidiyoo biraatii walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u baay baay.